Ashamaa harka fuunee akkam jirtu daawwattootaaf dhaggeeffattoota Finfinnee Maltimediyaa nagaan keenya kabajaa bakka irraa nu hordoftan maratti isin qaqqabu. Guyyaan irraa wiixata AMAJJI 17 bara 2022 oduu har'aaf jenne qabannee dhiyaannee jirra. Oduu har'aa kan isinitti himu ana Daana Tasfaayti hanga xumuraatti nu waliin tura. Oduun har'aa kunoo. Warshaalee fi hojjettoonni warshaawwan keessa hojjetan rakkoo guddaaf saaxilamuuf jiru jedhame. Akka lakkoofsa warra Awurooppaatti AMAJJI 1 bara 2022 irraa eegalee hojiirra ooluu kan eegale murteen pirezidantii Ameerikaa Joo Baayiden Itoophiyaan tarree biyyoota fayyadamtoota carraa daldala qaraxarraa bilisaa yookaan agawaa keessaa dhaabbiin akka qabdu murteessan bu'aa oomisha kallee fi gogaa 64 ta'u gara alaatti erguuf haala rakkisaa uumuu isaa ministeerri industirii beeksiseeti jira. Ministeerri industirii obbo Malaakuu Wallabal torbee darbe fooramii industirii diyaaspooraaf qophaa'e irratti argamuun filannoowwaniif carraawwan gama investimentii industiriitiin jiran yeroo dhiyeessanitti bu'aawwan kalleef gogaa gabaa Ameerikaa, Kaanaadaa fi Awurooppaa keessatti baay'inaan argaman Itoophiyaa keessatti kan oomishaman ta'uu ibsaniiru. Ministerichi itti dabaluudhaanis ammaan kana sababa agawaatiin gogaaf bu'aawwan gogaa gara Ameerikaatti erguuf rakkachaa jirra jedhaniiru. Itoophiyaan waggoota 21 darbaniif carraa agawaatti fayyadamuun bu'aawwan huccuu gara Ameerikaatti qaraxarraa bilisaan ergaa kan turte yoo ta'u, oomisha kopheewwaniif bu'aawwan gogaa keessaa 78 buufati isaanii Ameerikaa turte. Daareektar olaanaa wiirtuu misooma industirii gogaaf kallee kan ta'an obbo Daanyaachoo Shifarraa gama isaaniin carraa daldala qaraxarraa bilisaa kana bu'uureeffachuun warshaawwan hundeeffaman kan jiran ta'uu hubachiisuun akka fakkeenyaattis warshaa New Wing jedhamu kan hojii kophee oomishuu irratti bobba'ee fi warshaan Heejwaan jedhamu kan hojjettoota 8,000 ol qacaruun hojjechiisu carraa daldala qaraxarraa bilisaatti fayyadamuun oomisha isaanii kallattiin gara gabaa Ameerikaatti akka ergaa turan himaniiru. Walumaa galatti warshaawwan kunneen bu'aa argachaa turan irraa muraasa hir'isuun hojii isaanii akka itti fufuu danda'an taasisuuf hojiiwwan hojjetamaa kan jiran ta'uu daareektarri olaanaa kun ibsaniiru. Haa ta'u malee murtee Ameerikaan Itoophiyaan tarree biyyoota fayyadamtoota carraa daldala qaraxarraa bilisaa yookaan agawaa keessaa dhaabbiin akka haqamtu murteessite industiriiwwaniif hojjettoota industiriiwwan keessa hojjetan irraan rakkoo guddaa kan geessisu akka ta'e himameera jechuun riippoortariitu gabaase. Carraan daldala qaraxarraa bilisaa kun sagantaa Yuunaayitid Isteetsi daldala biyyoota Afrikaa Saaraa gadii jajjabeessuuf jecha akka lakkoofsa warra Awurooppaatti bara 2000 koongiresii Ameerikaan fudhatama argatedha. Haa ta'u malee Itoophiyaan fayyadamummaa carraa daldala qaraxarraa bilisaa kana akka hin arganne kana qabdi walwaraansa kaaba Itoophiyaatti adeemaa jiruun walqabatee sarbamoota mirgoota namoomaa raawwatamaniin ta'u labsiin pirezidaantii Baayiden raggaasisan ni mul'isa. Oduu keenya biraatiin humnoonni TPLF karaa abaalaa daangaa ce'uun Affaar seenanii haleellaa qaqqabsiisaa jiru. Guyyoota muraasa duraa eegalee daangaa naannolee Affaarii fi Tigraayitti lolli gaggeeffamaa jiru lammiilee nagaa gaagaa jiraa jedhame. Haleellaa daangaa irratti raawwatamaa jiru kanaaf naannoleen Tigraay fi Affaar quba walitti qabaas jiru. Lola naannolee lamaan gidduutti tureen gama lamaan irraayyuu lammiileen nagaa miidhamuu jiraattonni ni himu. Mootummaan naannoo Affaar humnootiin TPLF karaa abaalaa daangaa ce'uun Affaar seenanii haleellaa qaqqabsiisaa jiru jechuun himata. TPLF ammoo gama isaatiin humni addaa naannoo Affaar uummata keenya nagaa irratti itti fufiinsaan haleellaa qaqqabsiisaa jira jechuun himateera. Waraana umurii waggaa tokko ol lakkoofsise kanaan humnoonni TPLF naannoo Amaaraa fi Affaar keessaa bakkeewwan qabatan gadi lakkisanii erga ba'anii booda walwaraansichi kan qabbanaa'e fakkaatus haleellaa samiirraan mootummaan Itoophiyaa raawwataa jiruun lammiileen hedduun kan miidhaman ta'uunis bal'inaan gabaafamaa jira. Waraana umurii waggaa tokko olii lakkoofsise kanaan humnoonni TPLF naannoo Amaaraa fi Affaar keessaa bakkeewwan qabatan gad lakkisanii erga ba'anii booda walwaraansichi kan qabbanaa'e fakkaatus haleellawwan samiirraan mootummaan Itoophiyaa raawwataa jiruun lammiilee hedduun kan miidhaman ta'uunis bal'inaan gabaafamaa ture. Biiroon Kominikeeshinii naannoo Affaar ibsa AMAJJI 16 bara 2022 baaseen humnoonni Tigraay uummata Affaar nagaa barbaaduu irratti haleellaa bifa haaraan raawwachaa jiran hatattamaan akka dhaabaniif akeekkachiiseera. Waraanni kaaba Itoophiyaa kun lubbuu lammiilee kumaatamaan lakkaa'amanii gaaga'eera. Miliyoonaan kan lakkaa'aman ammoo qe'eef qabeenya isaaniirraa buqqiseera jechuun kan gabaase BBCdha. Mootummaan Itoophiyaa uummata miliyoona 7 ta'urra dhorkaa hin ifoomiin kaa'eeti jira jedhame. Mootummaan Itoophiyaa hoogganaa dhaabbata fayyaa addunyaa kan ta'an Dr. Teedros Adhaanoom irratti himata dhiyeessuus naannoo Tigraay sababa lola kaaba Itoophiyaa keessa jiruutiin miidhameef gargaarsi akka qaqqabuuf gaafachuu kan itti fufu ta'u dhaabbanni fayyaa addunyaa beeksise. Mootummaan Itoophiyaa jimaata darbe hoogganaa jaarmayaa fayyaa addunyaa kan ta'an Dr. Teedros
odeeffannoo dogoggoraa fi miidhaa qaqqabsiisan tamsaasuun akkasumas finciltoota Tigraay deeggaruudhaan gocha dogoggoraa irratti hirmaataniiru jechuun dhaabbati isaanii qorannoo akka isaan irratti geggeessu gaafachuun himata dhiyeesseera. Dhaabbanni fayyaa addunyaas ministeerri haajaa alaa Itoophiyaa ifatti himata kan dhiyeessate ta'uu mirkaneesseera. Haa ta'u malee dhaabbata mootummoota gamtoometti waggaa tokko oliif mootummaa Itoophiyaatiin dhorkaan hin ifoomin irra kaa'ameera kan jedhame uummata Tigraay miliyoona 7 ta'uuf gargaarsi namoomaa fi tajaajilli bu'uuraa akka qaqqabuuf mootummaan Itoophiyaas akka eeyyamu dhaabbanni fayyaa addunyaa gaafachuu isaatti fufa jedheera jechuun Dooche Veleetu gabaase. Oduu keenya xumuraatiin Itoophiyaan bara 2021 keessa maallaqa doolaara miliyoona 100 fi miliyoona 64 ol ta'uu dhabde. Itoophiyaan bara 2021 keessa intarneetii ugguruudhaan maallaqa doolaara miliyoona 100 fi miliyoonii 64 kan dhabde yoo ta'u, Afrikaa keessatti ammoo biyyoota sababa uggura kanaan miidhaman keessaa sadarkaa lammaffaarratti argamti. Baay'ina uummata qabaniin Afrikaa keessatti Naayijeeriyaa fi Itoophiyaan duraa fi duubaan sadarkaa tokkoffaa fi lammaffaarratti kan argaman yoo ta'an, bara 2021ttis intarneetii ugguruudhaan biyyoota Afrikaa miidhaman keessaa sadarkaa tokkoffaa fi lammaffaa qabatanii jiru. Yugaandaan ammoo Itoophiyaatti aantee doolaara miliyoona 100 fi miliyoonii 9 ol ta'uu dhabdeetti. Bara darbe sababa intarneetii ugguruudhaanis biyyoonni Afrikaa Saaraa gadi maallaqa doolaara biliyoona 2 dhabaniiru. Afrikaa keessatti baay'ina lakkoofsa uummataan tokkoffaa kan taate Naayijeeriyaan ammoo bara 2021 keessa miidiyaa hawwaasummaa cufuutiin maallaqa doolaara biliyoona 1.5 ta'uu dhabdeetti. Naayijeeriyaan addunyaa irratti maayinamaaritti aantee biyya sadarkaa lammaffaa irratti miidhaan irra ga'e yoo taatu, biyya ardii Eeshiyaa keessatti argamtu kan taate maayinamaar sababa intarneetii uggurteen bara darbe doolaara biliyoona 2.8 ta'e dhabdeetti jechuun BBCtu gabaase. Egaan hordoftoota keenyaa oduun har'aaf jenne kana fakkaata ture. Waan nu hordoftaniif galatooma. Marsaalee hawaasummaa keenyaa laayik, sheer, sabiskiraayib godhaa. Yaada yoo qabaattan gama iimeela keenyaatiin finfinnee@gmail.com tiin nu ergaa. Finfinnee Maltimeediyaa madda seenaaf odeeffannoo.